Nagaan keenya kan kabajaaf jaalalaa bakka isin jirtanitti sinaa qaqqabu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa kun qophii dambalii jaalalaa karaa raadiyoo OBN isin qaqqabudha. Sanbata ganama sa'a 12 hanga tokkotti akkasumas ammoo dilbata galgala sa'a 12 hanga tokkotti irra deebiidhaan kan isin biraatiin geenyu qophiin dambalii jaalalaa Oromiyaa Broadcasting Network irratti isin biraatiin geenyu amma jalqabnee jirra. Nimoona Naggasaa fi Obsiifilee qophii qindeeffannee babbareechinee isin qaqqabsiisaa si waliin turtii taasisuuf kunoo istuudiyootti argamnee jirra. Isin immoo qophii keenya dhaggeeffatanii yaada nuu kennu yoo barbaaddan akkasumas ammoo irratti hirmaachuus yoo barbaaddan toroonni bilbilaa fi iimeeliin keenya jiru. Karaa toorota bilbilaa keenyaa 02211008660 fi 02211008661 heloo nu jechuu dandeessu. 8330 ergaa barreeffamaa barreessanii nu biraan ga'uu dandeessu. djobskebeki@gmail.com fi 2919 karaa ittisin irratti hirmaattanidha isinii jenna kabajamtoota hordoftoota keenyaa xalayaa baacoo akkasumas ammoo seenessa gaaffilee xaxamoo yoo qabaattan akkasumas walaloolee garaagaraa barreessitanii of biraa qabdu yoo taatan karaalee iimeelii keenyaa fi karaa lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaatiin akkasumas ammoo qaamaan dhuftanii Adaamaatti istiidiyoo keenya dhuftanii dubbifachuu fi nutti kennattanii nutis akkasiniif dubbifnuuf godhachuu ni dandeessu. Karaa kanaan qophii dambalii jaalalaa irratti hirmaachuu ni danda'ama. Marree yaadni keessan nu biraa hin hafiini irratti sirmaadhaa isiniin jechaa mee qophii har'aa maaliin eegallu laata obsi? Qophii har'aa dhaggeeffattoonni keenyas eeggataatuma jiru. Sirba gabaabduu ishee tokko dhaggeeffattoota keenya biraatiin yoo geenye maal jetta? Ni bareedaa sirbi kunootii nu waliin turaa qophii hafaniif deebinee dhufna. Hordoftoota keenyaa kan dhaggeeffachaa jirtan kun qophii dambalii jaalalaati. Qophii dambalii jaalalaatiin qabiyyeewwan garaagaraa qabannee isiniif dhiyeessuudhaaf qindeeffannee jirra. Qabiyyeen amma nuti isin biraatiin gahuudhaaf qindeeffannee yeroo tokko mijuu walalooti. Mijuu walalootiin jechuun tarreeffamanii qindeeffamanii akka abbaan fedhetti jaalala ibsuuf kan har'aaf dabaree argatan kunootii isa dhaggeeffannee deebinee dhufna. Akkam jirta yaamichuu koo xobbeeku asheeta lagaa bakkuma ati jirtutti siifan dhaama cimsee nagaa yaashee boqonnaa naaf laattee lubbuu kiyya gammachiiftuu akkam jirta michuu kiyya yaashee teessoon lixa biiftuu amartii koo faaya mormaa qalloo kiyya yaadaan gulee araadni jaalala keetii natti aaree oolee bulee sororoo koo yaaleen manee bareedduu koo mudhiin sonsaa kan yoonimes narraan baane hedduu qabda seenaa boonsaa mudaan qabdu tasumayyuu gonfatteetta naatoo haqaa kokkolfituu ilkaan leensaa kichuu ko simboon basaqaa ilkaan keetu toora galee calaqqisa akka cabbii miidhagina mudaan qabne siif kenneera harki rabbii rifeensi kees tottoleetu dugdaa gadi jigee ciisaa gumaan agartuu ija kees onnee namaa rifachiisaa mufiin beektu nyaara guurtee yoomuu tolaadha faarri kee gammachuu si keessaa hima goca fakkaatee nyaarri kee ija kee gubbaarraan jigee miidhagee ciisa tuulamee qalbiif onnee namaa hata harka uumaatiin kuulamee ansii fayyaada bobbaasa qalbii kiyya meeqa hiree dhufee masi arguun fedha kiyyoof danqaraa koo ciree yaadni kiyya natti hin jiru suma arguudhaaf naf oola qaamaatiin sirraa fagaadhus yaadaan suma bukkeen oola rakkoo faalaan daanga'ee sirraa butadhuyyuu qaama gugeedhaaf joobiratti nagaa koo cimsee siif dhaama nan si yaada an hoggayyuu tasan quufu si daawwadhee suuraa kan kilaalaan bula mataa ko dura kaawwadhee dunuun fadhus nan si arganii dhufta dukkana dhufteetu na fuullee teessa bakka ciisichaa ko dhuftee gufuun jaalalaa baay'ateen hundaangessu yaada malee jaalalli nar'asiif qabu hedduu caala isa kalee gufuun baay'atus nan dhorku ittuu xiiqii natti hora anis oduu isaanii dhiiseen gola onnee keetti gora anis darbeen deema malee haalotan eegu dhaabbadhee bakka jirtu fiigeen dhufa farda jaalalaa yaabbadhee marartuu ko yaa faayamtuu qal'oo ko shurrubbaan jorroo fiigeen dhufa bakka jirtu shaambus ta'u gara horroo yaashee kaayyoof rafteen beekni yaashee mul'anni ishee meeqaa naqamtee taatus nan dhufa dachee seenaa biyya leeqaa lafa feetetti na eegii nan dhufa qilleensa lufee dhufeen ija kee ilaala farda jaalalaan gulufee silaa bilbilli cufaadhanee torkiinis hin dalagu ta'us dhufee mansi argaa keerraa anan lagu feetus gimbiitti na eegi gaara abbaa seenaa dhaqi na mil'adhu na ilaali baallee ija kee toora naqi anuu hin hafunan dhufa naatoo ko ishee lubbuu qixaa ammasittuu nagaa ta'ii yaamichuu ko ishee lixaa naatoo koof lammii dirribaati shaamburraa. Kan
waan an dagatiin anis hin dagadhu maaloo tokkicha koo miina iyyaafadhu qaama kootti ruuguu kennaa koo ganamaa jiraadhus yoon du'ees ansiinan beekama kaleessa siif jedheen huccuu gatee fiige har'a si argannaan gammachuu kaleessaa gadda kan koon diige maaloon an dagatiin an yoomuu si yaada taa'ee yoon ka'us ansiinan araada anaaf gammachuun koo si'in argachuudha yeroo hunda qalbiin koo si bira taa'uudha qabeenyaaf yoo ta'e hiyyeessa duutuudha yoo karaa jaalalaa an hedduu guutuudha warri kiyyees ta'e hiyyeessa waan qabne anis hin jaaladhaa jaalalli qabeenyaa anaan takka hin qabne waan an si hordofuuf ati nima beektaa waadaa jaalala kee jabeessitee eegdaa moo atis akka baraa anaan gattee fiiddaa kun anaaf gaaffiidha kan deebisu si ilaa bareedaa koo jaalala qabeenyaa jaalala birriidhaa achumatti hambisii jaalala isa dhugaa jaalalumaan mo'i ani yaada biraan qabu yaadni koo si bira dheebuun jireenya koo si waliin tirtira galgalaaf ganamas gaaffii na gaafata onneen koo si baree si umaan dheebota rifadhu naaf kottu qaamni kiyya guutuun siin na gaggaafata miisi'a tokkollee rifadhu naaf kottu qaamni kiyya guutuun siin na gaggaafata yoo ati eeyyamtee fi jaalala isa dhugaa sirraa barbaaddata yoo ati eeyyamtee fi jaalala mi'ooftuu sirraa barbaaddata. Jaalala dhugaa mi'ooftuu kan wajjin dabarsinee. jechootni walirratti tarreeffamanii wal utubanii akkamiin akka isaan ergaa dabarsan isinuu dhaggeeffatanii kaatanitti kabajamtoota hordoftoota keenyaa walaloo qophii dambalii jaalalaa nuti har'a isiniif dhiyeessine irratti dhaggeeffattoonni keenya qophii dambalii jaalalaa irratti walaloo nu erguudhaan nu deeggaraa jirtan hundi keessanuu ulfaadhaa isiniin jenna kanatti aansuudhaan maal dhiyeessinu firiin immoo kanatti aansuudhaan ammoo sammuu isaanii bashannanee qophiileen keenya ammas hedduu jira waan ta'eef si oomanii akkasaan qophii keenyaaf qophaa'aniif baacoo qaba. Baacoon kunootii turtiin keessan Oromiyaa Broadcasting Network irraa qophii dambalii jaalalaa waliin naatu isiniin jenna. Sanamuu mana keessan jiru wallee. Isinis kara biraa deemuu baatte. Eenyu boo? Ana giftee hogguta kaulaa tanarraa bani. Haaya. Jettee leeyilii walakkaa dhufee galtee? Jechuun bar hiriyoota kiyya tokkootu karaa naqabe osuma walaa feerruu wanna jenne amma dura galgalan se'u yoo kiyya yoom halkan rabbichi fagaatanii miteeti guyyaadha bar. Mee rabbii si uumisu taaddu ammas saamee eegame. Amma dura galgalaan jeelakkee uma halkan leeyilii hin taane. Hayi sa'aan tun sa'a jaabi cinaa jettee halkan leeyilii tanaan akkamiin deemaa dhufta? Ana abbaa mana keetii kanarraa amantamu sa'aatii faranjiin qorqorroo walitti cafayitee tolchitee kanarraa amanta. Baacoon nuti isin affeerreen akka bashannantan homaa shakkiin qabnu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya ammallee hedduudha akkuma jenne akkuma itti fufetti kan inni jiru. Eeyyeen kanatti aansuudhaan ammoo kan nuti isin biraan ga'uudhaaf qindeeffanneerru gaaffilee xaxamaa jennee kan har'aaf dhaggeeffattoota keenya gaafanne yeroo isin biraan geenyu irra geenyeeti kan nuti jirru gaaffiin nuti har'aaf qopheeffannee jirru ni moona. Akka tasaa ta'e akka tasaayyuu miti. Jaalallee kee. Akka tasaayyuu miteennan ammuma dirqama waan ta'aa jiru jee ilaali. Akka tasaayyuu doon taane itti yaaddee jaalallee kee guyyaa akkasii bakka akkasitti wal agarraa jettee beellamtaani jaalalleen kees tolesiin jetti yookaan immoo tolesiin jedha ergasii bakka wal beellamtan sanatti dursee dhaqeen sarpiraayiz isheen godhaa yookaan immoo sarpiraayiz san godhaa jettee bakka beellamaa sanatti dursitee ishee eeguudhaaf sa'aatiin otoo hin gahin ati dhaqxee bakkicha sanatti argamta. Bakka sanatti argamuudhaaf yeroo dhaqxu garuu jaalalleen keessi dursitee jaalallee ishee duraanii waliin taa'aa jirti. Saafuu. Akkam goota. Ittuma dabalama dhaggeeffatu. Mee dhaggeeffattoonni keenyoo maal jedhu laata? Wanti kun odoo isinirra ga'e isinoo maal gootu laata kabajamtoota hordoftoota keenya karaa ergaa gabaabaatiin nuuf barreessaa isiniin jenna akkasumas gaaffilee akkasii yoo qabaatanis nuuf ergaa nuti immoo dhaggeeffattoota gaafannee isiniif deebisna ammallee turtiin keessan Oromiyaa Broadcasting Network waliin haa ta'u isiniin jechaa gaaffiin xaxamoo nuti har'aaf qopheeffannee kunootii turtii gaarii.
Jaalallee kee bakka tokkotti beellamte iddoo wal argitan itti himte isheenis siif himte bakka sana yeroo ati deemtu garuu jaalalleen kee jaalallee ishee duraanii waliin odoo teessootu argite akkam taata? Kun inni ulfaata. Akka salphaatti deemtu ni ulfaata. Jaalallee ishee duraanii jiniin taa'u arguu mitiiti. Jaalallee ishee duraanii maqaa isaa gaafa isheen dhooftuyyuu namatti hin cima. Miirri namatti dhaga'amu jechuudha. Garuu isheettis isattis waan hin godhuun qabu. Haartee madiisuu malee maal gochuu dandeessa. Isatti tarkaanfii fudhachuudhaaf jechuun miira keessa galtee yoo tarkaanfii fudhattee tokkoffaa karaa seeraa yakkamaa taata nama miidha. Lammata immoo deebitee gaafa yaaddu wayii yookaan isheetu isa naanfachuu dadhabee waame ta'a inni balleessaan qabu ta'a. Jechuun isheetu isa naanfachuu dadhabee isa waamennaan arge ta'a yookaan immoo isa dhumaa daddabuudhaaf sol waaman ta'uu danda'a. Yoo wal biraa qaban. Inni ulfaata kana tokko akkasitti yookaan rukutu isin jechuu danda'a lamaan isaanii garuu nama jaallatu rukutuun immoo ulfaata ammatuma naqeessitu mana rukutee dhaqeeti yoon isa rukute malee ishee rukutu ishee waan jaallattuuf jechuudha. Bakka siin beellamte sanatti garuu jaalallee ishee duraanii duukaa teessee argita akkam taata? Jaalallee ishee duraanii faana taa'uu kan dandeessu mata duree mataa ishee dandeesse qabaachuu dandeessi. Tarii har'aa booddee nan argine ani hiriyaa nan qaba. Jireenya koo keessa galtee nan jeeqine hiriyaa nan qaba. Jireenya haaraa qabadheeraa jettee yoo isa amansiisaa jirti ta'ellee jedhee waan hin yaaduuf isa faana ijaan ishee argeef miira kam keessallee hin galu. Sababa faana teesse garuu nan gaafadhaani. Yeroo sana ati beellamteetta bakka beellamaa sanatti ussitu beellame bakka sanatti isheen jaalallee ishee duraanii duukaa taa'aa jirti. Dhaqxee bira teessamoo dhaabattee hanga isaa wal biraa deemanitti eegdamoo murtee akkamii fudhata? Baay'isawee dhaqeen ta'a. Nan dubbisaan ishees isas nan dubbisaa garuu sa'aatii sanatti yeroo sanatti mucaan sun anaafidha jaalallummaan ishee malee isaaf miti. Kanaafuu ishee faana taa'een tapha koonatti hanfufaa inni fedhasaa yoo ta'e ka'ee deemaa yoo deemu ta'e immoo yoo achuma tura ta'e immoo akka nuti sagantaa qabnu tarii anatu daqiiqaa muraasa barfatee dhufeera tarii isatu ana durseechitti argameera ta'uu danda'a akka ishee faana sagantaa qabu waan beekuuf isatti himee ishee faana fudhadhee deemuu danda'a jechuudha. Jaalallee kee bakka tokkotti akka wal argitan hin beellamta. Bakka beellamaa sana har'aa dursee dhaqeen isa eeguu qabaa jettee deemta. Yeroo ati bakka beellamaa sana dursitee deemtu inni jaalallee isaa duraanii duukaa bakka beellamaa sana jira. Wayyoo. Akkam taata? Inde baay'ee aara baay'ee dallanii wal lolaanii garuu dhiisee deebi'a dhiisuun akka qabuuf ufitti hima. Hedduu amileen koo akkana cabu beeka garuu wanti san hojii isaa duraanii yookaan na boodatti wantoota inni raawwatu carraa na agarsiise jedhee akka carraatti fudhadha. Garuu baay'ee miidhamuu danda'a maaliif jaalallee an jaaladhu isa sarpiraayiz gochuuf dursee deeme jaalallee isaa duraanii faana arguun qalbiin koo na cabuu danda'a ግን dhiisee deebi'a. Dursee dhaqeen sarpiraayiz isa godhaa isan gammachiisaa jettee bakka isa beellamte sana deemta. Yeroo bakka isa beellamte sana deemtu inni garuu jaalallee isaa duraanii waliin bakka ati beellamte sana jira. Arra mudhu mana kutuudhaaf hidhatte haatee jirta obsi dhugaa rabbi hay ani kanan danda'u kana ani guyyaan san osumaan arkuuti ifni hunna dukkanaawami hedduu ulfaataa bara maal taate immoo isaaf iddammoo ati gaafii kana ajaa'iba qabda. Gaaffiiwwan dhaggeeffattoota hedduu hirmaachisnee gaafannee isiniif qindeessinee kunoo kana fakkaataa ture. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya isin immoo miira isinitti dhaga'amee fi maal gochuu akka qabdan akka nu barreessaa jirtan homaa shakkiin qabnu kanaxxaansuudhaan ammoo obsi seenessa qabna. Seenessi imimmaan ijoollee wallakkuu jedhu kan torban har'aaf qindeeffannes kunooti. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa Dambalii Jaalalaa dhaggeeffadhaa isiniin jennaan nu barreessuu nu bilbiluu hin dagatinaa isiniin jennaa ammallee turtiin keessan Oromiyaa Broadcasting Network waliin haa ta'u. Dhaggeeffattoota keenya torban dabree seenessa jaalalaa imimmaan ijoollee lakkuu jedhu kutaa jaaffaatiin Kingsley Aishaan tasatti sagantee dhiira biraa wajjin deemuu jalqabuusiitiin baay'ee gaddee jira. Isii wajjin qaamaan yommuu wal arganittis rakkoo jirtu waliin haasawanii furmaatatti gochuuf Aishaa dubbisuuf yaalee ture. Garuu harka isa darbiteeti biraa deemte. Ergasii dhiira biraa wajjin osuma jirtu tasatti du'uun isii dhagayame. Kingsley baay'ee gadde. Obboleessi isaa Lukindaan ammoo baga duraanuu sirraa hafte jechaani jira. Tarii seenessi jaalalaa kun seenaan isaa garam deema laata? Kutaa torbaffaa seenessa kana akka itti aanu kanatti isiniif dhiheessinam.
Barnoonni sadarkaa lammaffaa akkuma taheettuu xumuramuun isaa hin oolamne. Keessaahuu Kingsley shiddaa jaalalaatiin jaboo waxalamaa waan tureef gara yuunivarsiitiitti ni dabra jedhee namni tilmaame hin jiru ture. Garuu Rabbiin carraa isa tolcheeti qabxii gara yuunivarsiitii isa galchuu harkate. Duuba obboleewwan lameenuu yuunivarsiitii dabruu isaanitti gammachuu guddaatu isaanitti dhageyame. Yaaboo arjaan akka Rabbii waan jiru kaniin anuu qabxii bareedduu tana fidee yuunivarsiitii seene jedhe Kingsley guyya guyyatti yuunivarsiitii seenuun isaa dhugaa itti fakkaachuu dideem. Waan si ajaa'ibsiisu keessa osoo ati kufteena jala hafte anis yuunivarsiitii kana seenee hin baradhu ture jedha Lukindaanis jaalala obboleessa isaatiif qabu ibsuuf jedhee. Garuu ammas taanaan Lukindaan sodaadha qabam. Tarii obboleessi isaa Kingsley ammas jaalalaan qabamee qormaata biraa keessa yoo seene hoo maaltu beekam. Wahuma hundaafuu Rabbiin waa hunda ol ta'e ni jira waan ta'eef isumarratti abdii kaayyatee deemaa jira. Kingsley muummee barnoota injinaringii siviilitti, Lukindaan ammoo muummee barnoota walitti dhufeenya addunyaa jedhamutti ramadamuun barumsa isaanii itti fufan. Barumsi yuunivarsiitii keessaa erga jalqabame seemistarri tokko goolabamee kan lammaffaa jalqabamee jira. Lukindaa fi Kingsleys qabxii dansaa ta'e galmeessisuudhaan seemistara lammaffaatti kan dabran. Yaa Rabbi kiyya galanni kee hin badiin kan obboleessa kiyya jaalalarra hambistee barumsatti akka fuula deeffatu gooti. Yaa Rabbi kiyya jedha Lukindaan of keessatti. Ofii isaatiif qabxii gaarii fidee seemistara lammaffaatti ceehuu isaa caalaa obboleessi isaa Kingsley isa faana tarkaanfachaa jiraachuutu gammachuu addaa isa keessatti uume. Haa ta'u malee barumsi seemistara lammaffaa jalqabamee torbaan tokkollee osoo hin guutiin mudannoon addaa tokko Kingsley mudate. Good morning class jettee daree barumsaa tan ol seente barsiiftuu yuunivarsiitichaa Margaret nama dhaabbata tolu kan ijji ilma dhiiraa irraa buqqa'uu hin dandeenye turte. Dhugumattuu uumaan isii addam bareedina jennaan ittuma kenne. My name is Margaret. I am instructor of jecha Margaret yommuu barattootatti of beeksiftu barattoota keessaa dhiiroo nama moo malaa'ikaatu fuuldura keenya dhaabbatee nutti haasawaa jira jedhee barataan of gaafatu hedduudha. Barattoota akkasitti of gaafachuuf dirqaman keessaa tokko Kingsley. Barsiiftuu Margaret gamaa gamana socho'aa barattoota dura deddeemaa yommuu haasoftu bareedina fuula isii daran bocni qaama isii kan huccuu keessaan mul'atu onnee barattoota dhiiraa qormaata keessa galcham. Barsiiftuu Margaret bifaan diimtuudha. Konkonni funyaan isii dheeraa yommuu ta'u ilkaan isii adiin akka aannanii kan wal qixa qoramee tarrifamees bareedina addaa isii gonfachiisee jira. Rifeensi isii luccaan akka biraa kun duyda isii gubbaa ciisam. Mudhiin isii qalloo akka soonsaati. Komeen isii qaqalloonii fi ta'aan isii kan alatti gadhiibatee mul'atu amma ija dhiiraa ofitti harkisam. Umriidhaanis yoo ta'e Kingsley irra waan jirtu. Yaa Rabbi kiyya arra hoo maaluma fiddeena dura keeyse. Kingsley garaasaa keessatti tana of gaafate. Ija isaa amanuu hin dandeenye. Onneen isaa tan qormaata jaalalaatiif uumamte sunis duruutiin malaggaa isa kaayuu eegalte. Maal qaba osoo ija tana durumaanuu naa kennu baate jedhee amma gaabbam. Kingsley waswaasa biraa keessa galuu isaatiin waan barsiiftuun haasawaa turteellee sirnaan dhageeffachuu hin dandeenye. Korsaa outlaayinii barsiiftuu Margaret isaaniif kennitees tasgabbaawee ilaaluun irraa dubbisuu wallaale. Eeysaa akka dhufe beekuu baatus fuulli harkaaf milli isaatillee osoo naafin hurkaadhaan liqinfamanii jiru. Kun dhibeedha malee waa jaalalaa miti. Kingsley ammas of keessatti tana dudubbatam. Waan qabatuu fi waan dhiisu waliif wallaale. Meega ammas jaalalaatu na qabe yoon jedhe namni nu maal naan jedha ni maraate malee namni naan jedhu wayi jira. Dhugumattuu kun maraatudha malee fayyaa miti. Kingsley bakkuma taa'utti ofii isaatii wajji wal mormuu jalqabe. Sanuu barattuu taatee itti siqee waa'ee jaalalaa itti haasa'uun isaaf hin taatu.
barsiistuu isaa akkam godhee waa'ee jaalalaa itti haasa'uu akka danda'us hin beeku. Kingsley osuma ijatti dhaabee barsiiftuu Maargaaret laaluu daqiiqaaleen baay'een dabran. Osuma Kingsley shoorarkaa jaalalaa keessa jiru barsiiftuu Maargaaret barumsa kennaa turte xumurtee daree keessaa baate. Barattoonni Kingsley wajjin dormii tokko galan gamaa gamana dubbii qoosaa walitti darbatu. Ni haasa'u waan guyyaa kana isaan mudate hunda walitti himaati wal kofalchiisu. Kingsley ammoo yaadaan fagaatee sokkee jira. Walitti dhufeenya jaalalaa kanaan dura Aayishaa wajji jalqabee turee fi mudannoo dabarsee hundaatu tokko tokkoon sammuusaa keessatti isatti mul'achaa jira. Aayishaa hangam jaalachaa akka turee fi akkamitti akka dugda isatti galte yoo yaadatu keessoon isaa ni dhukkubsata. Dhugaadha gaafa san Aayishaan badii tokko maleedha isa gantee kan biraa jala deemuu eegalte. Dhangaa jaalalaallee osoo waliin hin dhandhamini Aayishaan du'a tasaatiin qabriitti galte. Gaafa san Kingsley ofiisaatiif ofumasaa keessatti kakuu cimaa tokko kakatee ture. Kana booda balballi onnee kootii jaalala waan jedhamu kamiyyuufuu banaa ta'uu hin qabu kan jedhu ture kakuun isaa. Kakuu cimaa san kakachuu isaatiin ammoo barumsa irratti illee fooyya'insa agarsiisaa dhufee jira. Garuu onneen isaa har'a kakuu inni seene cimaa sana dagattee ammas jaalalaaf balbala isii banuuf wixxifachuun isii iccitiin maal akka ta'e isumaafuu hin galle. Amma akkamtu naaf mala jedha of keessatti waan dabarsee fi waan amma isa qunnamees wal bira qabee xiinxalaa. Har'aas tanaatu na mudate jedhee ol Lukindatti hime. Inni nu maallaan jedha. Lakki Lukindatti himuun narra hin jiraatu. Matuma isaa wajjin wal falmam. Waan tokko murteessuu ammoo hin dandeenye. Ammas deddeebisee of gaafatam. Deebii kennuun isatti ulfaateetii itti rakkatam. Haay xiqqoolleen qaanfatu barataa ta'e akkamii barsiiftuu isaarraa jaalalaan qabama hoo jechaa hiriyoonni isaa yommuu isatti qoosanii kolfan yaadaan ni argama. Daqiiqaalee hedduuf kophaa isaa cimiinfachaa erga ture booda ejjennoo cimaa tokko qabate. Ejjennoon isaa sunis barsiiftuu tana guyya guyyatti yoon ijaan arge jaalalli isii rakkoo hammaataa keessa na galcha waan ta'eef koorsii barsiiftuu Maargaaret kennitu daree seenee hordofuun narra hin jiraatu kan jedhu ture. Hello everybody, how are you? jettee barsiiftuu Maargaaret barattoota isii nagaa gaafachaa waraqaalee harkatti qabattee dhufteen keessaa waraqaa maqaa barattootaa tartiibaan ofirraa qabu as baafatte. There are some absentees. Who is Kingsley? Barsiiftuu Maargaaret ijaan barattoota mil'achaa gaaffii kana gaafatte. Kingsley barataan jedhamu eenyu jechuusiiti. Garuu ana jedhee barataan harka ol baase hin jiru. Barsiiftuu Maargaaret Kingsley dabalatee barattoonni si'a 3 caalaa daree isiitirra hafan qormaata xumura seemistara lammaffaa fudhachuu kan dandeenye ibsiteeti barumsa guyyaa sanaa barsiisuu itti fufte. Hiriyaa Kingsley kan ta'e Daaniin jecha barsiiftuun jettee kana yoo dhaga'u dafee moobaayilii isaatiin Kingsleyif dhaamsa barreeffamaa gabaabaa ergeem. Seenessi jaalalaa imimmaan ijoollee lakku jedhu kutaan 7ffaan kanumaan xumuramee jira. Kutaa 8ffaa seenessa jaalalaa kana torban qabannee kan dhihaannuun taham. Seenessaa imimmaan ijoollee wallakku jedhu kan har'aaf dabaree argatee kunoo simbiraan geenyeeti kan nuti deebinee dhufnee isinis seenessaaf qophii isiniif dhiyaachaa jirurraa waa hedduu akka barachaa ittiin bashannanaa jirtan homaan shakkinu. Eeyyeen qophiin dambalii jaalalaa ammallee qabiyyeen nuti har'aaf simbiraatiin geenyaa jennee qindeeffanne akkuma itti ufetti jira kanaan booda kan nuti isaaniif dhiyeessinu. Xalayyaalee har'aaf dabaree argatan kan isaan kallattii garaagaraarraa gara keenya qaqqabsiisantu isaan bira deebi'ee gaa xalayyaaleen kunooti ammas nu waliin turaa isiniin jenna. Duraan dursee nagaan koo kan kabajaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota
dhaggeeffattoota qophii dambalii jaalalaa fi qopheessitoota qophii dambalii jaalalaaf bakka isin jirtanitti isin haa qaqqabu. Itti aansuudhaan kanan jechaan jaalala isaa ibsuu hin dandeenye. Kanadhaa oolmaan isaa jedhee tarreessee fixuu hin dandeenye. Kanan baay'ee jaalladhuu fi baay'ee kabajamaa jaallatamaa hiriyyaa koo har'aa fi abbaa warraa koo boruu kanan abdiidhaan waaqa uumaa fi uumama kana uumeen waliin nu gahii jedhee kanan kadhadhu. Kanan abdii guutuudhaan isa waliin jiraachuuf isa eeggachaa jiruuf bakka ati jirtutti nagaan koo kan onnee koo si jaallattu irraa maddite si haa qaqqabdu. Ati akkam jirta? Jiruuf jireenyu akkami? Ani si yaadurraan kan hafe nagaa kooti. Nagaa kee eeggachuu bilbila si biraa gara kootti qillistee waamtu ilaalee gammadee abdii egeree keenyaa isa wal wajjin jiraachuuf tattaafachaa jirru tilmaamee yaada keetiin booji'amee si yaadaa si dheebochaa jiruu keenya boruu ammoo tilmaamee yaada kee liqinfamuurraan kan hafe nagaa kooti. Ati hoo akkam naaf jirtame? Isa bilbilaan yeroo baay'ee wajjiniin waa'ee jireenya keenyaa haalatti oollee bulle maaltu akka nutti dhaga'ame miira keessa jirru osoo hin hambisiin walitti himnee waliin gammannee waliin kolfaasa jiraannu yoom gara dhugaatti nuuf jijjiiramaa yooman qabatamaa isaa argaa jechuurraan kan hafe ani nagaa kooti. Ati hoo akkam naaf jirta? Jiruuf jireenyu hojiinoo akkami? Boonii koo baay'een si jaalladha sin kabaja abdiin si eeggadhas atis akkasuma akka taate nan beeka. Garuu ammoo maaliif har'a xalayyaa kana naaf barreessitee jechuu dandeessa? Egaanii waa malee manneen aartuu jedhamti hiree Oromoon. Anis waa malee miti kanan xalayyaa kana siif katabuuf yaade. Yeroo baay'ee waan ati irra deddeebitee na gaafattuu fi kanatti shakkaana wajjin jiraatu tokkotu jira. Isa ammoo akkati mirkaneeffattee si jaallachuu koo dhugummaa isaa bartee anis dhossaa tokkoo fi sodaa tokko malee akkan si jaalladhu akkati beektuuf xalayyaa gabaabduu kanan si barreesse. Boonii koo baay'een si jaalladha sin kabaja atis akkasuma. Garuu shakkiin kee yeroo baay'ee kanatti shakkitu mucaa baay'ee na jaallatuu fi akkan isa jaalladhu barbaadu kan kutaa 11 irraa kaasnee wal wajjin barachaa turre amma immoo akka carraa ta'ee yuunivarsiitii tokko nu qaqqabee mooraa tokko keessa jirru kan yeroo hundumaa waa'ee isaaf ati na shakkitu. Waa'ee isaa sana ifasiif gochuufani. Boonii ani onnee lama qabu kanan jaalladhu sidha. Tarii namni haala namaas ta'e amala namaa bifa silaalee akkuma ulaagaa jaalala isaatti nama jaallachuu danda'a. Ani garuu nama tokko waan ta'eef nama tokkoofan eeyyamama. San ammoo kunoo akka addunyaa guutuun dhaga'utti har'a ragaasiifan ba'a. Boonii na amani baay'ee sin jaalladha sin kabaja kan waaqayyo eeyyamus kan namni jaallatus kan aadaan keenya nu gorsus namni tokko nama tokko jaallachuu fi isa waliin hanga waaqni umurii isaatii kenne dachee kana irratti waliin gammadee wal kabajee hamaaf gaarii waan isatti dhufe maraayyuu waliin qooddatee jiruuf jireenya lafa kana irratti qabu wal wajjin akka jiraatuuf malee namni tokko nam lamaaf yookaan ammoo nam lama wajjin jiraachuuf miti. Anaaf si irrattis wanta akkasiin ta'u ani kanan jaalladhe yoo jiraate si'inidha. Anaaf ati ammoo ulaagaa nuti itti wal filannee wal jaallannee wal wajjin hanga har'aatti waliin turre anaaf situ beeka. Unurra darbee garuu waaqa jaalala uumetu beeka. Kanaafuu yeroo hundumaa anaa fi mucaan na jaallatu sun mooraa tokko keessa jiraachuun sin dhiphisiin. Karaa bilbilaas ta'e karaa hiriyyoota kee akka ati na amantuuf irra deddeebiseen yeroo baay'ee sitti hima. Ati ammoo bilbilaanis ta'e gaafa na argitee na wajjin haasoftu haasaa hedduu haasofnee waliin gammannee taphannee bashannanaa osoo jirru gidduudhaan waa'ee mucaa mooraa koo jiru sun guyyaa tokko haasaa kee keessaan dhibu. Ani yeroo kana ofii koon shakka. Maaliifi anoo hedduun isa jaalladha? Eenyummaa koo isatu beeka? Maaliif garuu? Maaliif kan inni na shakkuu na jechisiisa? Ammas kunoo irra deebi'een sitti hima. Miila lama qabaataniif muka lama koranii jedhee Oromoon akkuma mammaaku. Anis namni kan biraa na jaallateef yookaan ammoo namni hedduun nama jaallateef nama hedduu faanan jiraatan. Jaalalli ammoo jaalalaan bitama. Dhugaan jiru kana. Ati ammoo shakkiidhaan guutamtee anaanis na shakkitee ofii kee ammoo osoo na jaallattuu gama biraan ammoo shakkiidhaan of guuttee of hin dhiphisiiniin siin jedha. Hiriyyaa kee kanatti baay'ee jaallattu kan isheenis baay'ee si jaallattuu fi kan borsee wajjin jiraachuuf hawwii guutuudhaan si eegaa jirtu
Ana Amartii Abdiisaati. Yuunivarsiitii Jimmaarraa. Hiriyaa koo kanan baay'ee jaalladhuu fi baay'ee kabaju. Magaalaa Shaambuutti kan argamu Boonsaa fi Qaaduutiif. Asiilee miti dhaqqee biyya kooti. Yeroo daa'imummaan baadiyyaatti. Hunda dursee nagaan kiyya innoonnee koo ishee waraansa keetiin madooftee yeroo hundayyuu aadaa jiraattu irraati si haa dhaqqabu kanan jedhu burteedhaaf. Burtee akkam nagaa keetii akkuma nagaa qabuttan nagaa si gaafadha. Akka nagaa waakkadhus immoo kan na taasisee sababni guddaan jaalaluma keessa umurii ijoollummaan gola onnee koo seenee amma akka nama du'uuf ka'etti hafuura na baafachiisu akka ta'e homaan shakkiin. Burtee aniifati wayita wal jaallanne sanatti hiikaa fi maalummaa jaalalaayyuu adda baasnee barreerranatti hin fakkaatu. Umurii ijoollummaatiin ija jaalalaa walitti bananne atis yeroo sanatti ajajaa fi eeyyama eenyummaa kee malee hulaa onnee koo banattee seente. Anis guyyaa tokkoyyuu muufii fi ija jibbaan otoon sin ilaaliin si jaallachaa si kunuunsaa waggoota 3 dabarse. Waggoottan kana keessatti qormaanni hedduun akka nu mudachaa ture lamaan keenyiyyuu ragaadha. Oduu bakkeerraa odeeffamaa ooluunis guyyaa tokkoyyuu bakka hin kennine. Guyyaa tokkollee bakka kenninees hin beeknu. Burtee dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa tokko yodoon sin argii yoon bulee sammuu kootu joonja'ee of na dagachiisa. Atis akkuma koo akka baay'ee na jaallattuu fi iddoo guddaa akkanaaf kennitu nan beekan ture. Garuu erga bara 2012 asiitii maaltu akkasi argate hin beeku. Amallee kee kan durii sanaan faallaa natti ta'e. Akkasumaan natti jijjiiramaa natti haaraa dhufte. Anis egaallee ati ittiin natti dhiyaattu sun waan natti toluu dideef irra deddeebi'ee rakkoo keessi gaafadhus homaayyuu naaf ibsuu hin dandeenye. Egaa diinni dhala namaa fagoorraa hin dhufu dhaluma namaati. Suma ishee yoomiyyuu na shakkitee hin beekne kanatti oduu sobaa guuranii sammuu kee qulqulluu fi onnee kee jibboof keessaa hin qabne sanatti waan fe'aniif oduu namaa dhugaa jettee fudhachuun akkanatti jijjiiramtee nu badhe. Burtee wanti anis itti gaddee wanta tokko qofaadha. Innis maali yoo jette isaatti jettee fi oduu namaaf bakka laattee narraa fagaachuuf murteessitedha. Ani garuu akkasitti daftee abdii kutattee bakkeetti nagattee deemtaa jedhee yaadeen beeku. Silas maaliin godha? Albeen lafeef abdatanii tiruu irratti cabaa inni jedhan suni gaafa narratti raawwatuun bare. Burtee koo atillee jarjartee abdii kutte. Ani garuu akkas taata jedhee si yaadeen beeku. Burtee jaalalli koonni durii ammallee jiraatus garuu amma afaan onnee koo cufadhee carraa koo itti aanu eeggachuun dirqama natti ta'ee jira. Walaloo siif barreesseera garuu torbaan dhufu naaf dhaggeeffadhu. Har'aaf xalayaa kanaan naanaa ga'u. Hiriyaa koo kanin akka lubbuu kootiitti jaallachaa ture kan amma oduu namaan narraatii adda baate godina Horroo Guduruu Wallaggaatti aanaa Horrootti kan argamtu Burtee Beenyaatiif hiriyaa kee duraanii Dassaaleny Dirribaarraa. Hordoftoota keenya hedduun keessan qophii dambalii jaalalaa dhaggeeffattanii yeroo kaatan egaa qophiin dambalii jaalalaa xumuramuuf jedhaa yeroo nuti jennu maaliif ani kanarratti hirmaadhu jettanii hedduun keessan akkasiin of gaafachaa jirtan abdii qabna. Maarree karaa kamiin hirmaannu kan jettaniif nuti deebii qabna. Ammaaf garuu qophii keenyaarra dhaggeeffattan irratti yaada yoo qabaattaniif duwwaa 2211 duwwaa 860 fi 861 irratti nu bilbilaa isiniin jenna. Ergaa gabaabaatiin immoo moobaayilii keessan irraa teessotattanii ergaa nu biraatiin ga'uudhaaf 8330 fayyadama. DJ Obsikee Beekii @gmail.com fi 2919 nu qaqqabsiisuu dandeessu. Oromiyaa Broadcasting Network irratti qophiin dambalii jaalalaa irraaf qindeeffannee asumarratti golabama. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa Nimoonaa Naggasaa fi Aanobsii filee ture qophii kana qopheessee kan isiniif dhiyeesse. Gulaaltuun qophichaa immoo Keebeekii Mul'ataati. Torban mata duree biraa kan babbareedu jaalala urgaa'u qabannee deebinee hanga dhufnutti torban nagaaf jaalala isiniif haa ta'u. Nagaatti.